Ashamaa nagaan waaqayyoo bakkaa fi isin jirtan hundumatti isiniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanaalii Alamtuu jalatti kan argamtan biyya keessaa fi biyya alaa kan jiraattan bakka isin jirtanitti nagaa isiniif haa ta'u. Akkam nagaa keessanii anillee nagaa kooti galata waaqayyoo baga nagaa fayyaa taatanii waan hunduma keessattuu eegamuun hin caalaa baga eegamtan isiniin jedha. Egaa imala koo kana ilaaltu gara eessatti akkan imalu walumaan laalla isiniin jedha. Ka'een jira kun akkasittan xiyyaara keessan jira. Deematan jira gara biyya kiyyaattan deemaa jira. Isinillee carraa akkanaa kana argadhaa gara biyya keessanitti galaayi. Biyya ormaa itti baqatu malee keessatti hin hafanii. Egaa dalagatanii galuun akkuma jirudha. Waaqayyo nama gargaarii malees akkasitti dalagatanii galuunis hin danda'amu. Yoo garuu inni nama gargaaree waan hunduma keessattuu milkaa'anii galu. Kanayyuu immoo akkasitti milkaa'uu kan dadhabee baay'ee isaanii kaan duutiin harkaa fudhattee kaan immoo hojjetatanii xaaranii gatii dadhabbii isaanillee kan hin arganne danuutu jira jechaadha. Sababiin isaa ilmi namaa kun gaafa biyyaa ba'u egaa dalagachuudhaaf biyyaa ba'a kaan du'aatu fudhata isiniin jedhee kaan rakkinaa baay'eetu fudhata. Egaa kana hunduma keessatti waaqayyo na gargaaree ana lubbuuf foon koo keessatti eegee nagaan gara biyya kootti akkasitti na imalchiisaa jira. Gooftaan galata fudhatu. Dhugaa waan baay'ee nama gaddisiisuun as keessatti argee. Yeroon xiyyaara kana keessa seenus taanaan yeroon xiyyaara kana keessa bu'us arge jechaadha. Obboleettii tokkon argee ture. Obboleettiin kun akkuma keenya dalagachuudhaaf biyyaa baate. Yeroon bu'uun argee Itoophiyaattan argee jechaadha. Yeroo walitti dabalamnee deemnu argee. Obboleettiin kun luka ishii duwwaa siliipperiidhaa fi siliipperii kaalsii kaawwattee jirti. Siliipperii laastikiidha. Akkasuma immoo carqiin ishiin ofirraa qabdu immoo carqii kan mana keessatti hojjetan kun maal jedhama? Yuunifoormii. Yuunifoormii ofirraa qabdi jechaadha. Yeroo ijoollee baay'een carqii shaanxaa kaan shaanxaa isaa harkatti kaan dugdatti baatee kaan immoo shaanxaa gurguddaas bakka fataa jedhanii haasa'anii deemanii obboleettiin kun takka illee hin dubbattu sim jettee deemte turte. Akkuma carraa ta'e nan dubbisa dheetananii akka ittiin dubbisuun dhabe jechaadha. Daftee deemtee bakka shaanxaa fudhachuudhaan nuyi ishiin immoo shaanxicha waan hin qabneef imala ishii gara maatii ishii dhaqxe ta'uu didu. Maaliif ijoollee jedheenna nyoodhechaadha idaa hin jedhe namni bakka garuu immoo lubbuudhaan galuu ishii immoo waan hunduma caala harka duwwaa akka kushiinaa keessa hojjettutti qeetta guttiif madaamis takka jechaadha. Kanaaf carraa akkanaa kana jira. Carraa akkanaa kana keessatti wanti nama qunnamuuf wanti namarra ga'u baay'eetu jira beektu biyya lafaa kanarratti. Kana keessatti garuu waaqayyo waan hunduma keessattuu nama haa eegu isiniin jedha. Kunooti akkanatti hin gallee gara Itoophiyaatti imallee jirra. Xiyyaara keessatti akkasittiin teenyee ijoollee afaan tokko afaan walii beenu wajjiniin haasa'aa taphachaa qilleensa kana gubbaarra waaqayyo nu gargaaree akkasittiin deemaa jirra. Maaliif sagalee isaanii akkasitti isiniif waraabuu dhiisee baay'ee muuziqaa bananii jiru ijoolleen. Muuziqaa bananii waan jiraniifan sagalee waraabuu dhiisee sagalee isaanii isiniin jedha. Akkasumattan xiyyaara keessa waraabee malee. Kanaaf imala akkanaatu jira isiniin jechuu barbaada. Waaqayyo nagaadhaan sinaa gashuu maatii nagaatti sinaa gashuu nagaan baatanii nagaan akka galtan hawwiin qaba. Namni tokko gaafa manaa ba'u nan dalagadhee jijjiirradha
jijjiiramee maatii koo jijjiiraa of jijjiiraa dhala koon jijjiira jechuudha manaa ba'a. Egaa waan hundumaafuu akka jijjiiramtan waaqayyo sinaa gargaaru isiniin jedha. Waaqayyo maatii nagaatti sinaa gashuu biyya nagaatti sinaa gashuu lafa deemtan hundumattuu waaqayyo sinaa milkeessu milkaa'an isiniin jedha. Kunooti akkas fakkaata hoggaa nyaata nyaadhu kunoo isinii wara. Joo waaqayyo nama gargaare malee baay'ee ulfaataadha. Akkasitti isiniin jedha. Kanaaf akkanatti gargaaramnee jirra. Waaqayyo nu gargaaree waan dhaggeeffataniif hedduu takka galatoomaa isiniin jedha. Hedduu takka galatoomaa. Warroonni chaanaalii kootiif haaraa taatan immoo subscribe gochuudhaan warroonni dura maatii naaf taatanii jirtan immoo like share gochuudhaan na jajjabeessaa. Gooftaan sinaa eebbisuu eebbifamaa. Lafa jirtanitti si wajjin haa ta'u nagaan maatii nagaatti illee waaqayyo nagaadhaan sinaa gashu. Irra jedheen galaa kan biyya koo rakkise irra jedheen galaa kan addunyaa rakkise sirrattan dibamee diina koo kanatu na hinaafsise akka kaleebiti balbalatu baname inni kalee darbana dhoowwate na fuulduraa jirame akka kalee miti balbalatu baname inni kalee darbana dhoowwate na fuulduraa jirame